درسي كده سدفا برنوتا سيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوتا سيرة ما تدرين كنيارا قريشي واجرا ندوا جدامو كيستي كان جدامو تاء نبي محمد عليه الصلاة والسلام إيجا مسلموني habashaatti godaananii booda bakkii isaanitti godaanan gara Madiinaa akka ta'e ibsamee ture. Gara Madiinaa akka ta'e eega ibsamee namoonni baay'een godaananii gaafa godaanan waa'een godaanuu jaraa kun Qurayshootatti dhagahame. Musliimoonni dhaqanii bakkatti humna godhatanii amantii ofirraa jara ittisanii cimanii itti jiraatan argachuun kun warra Qurayshootaatti ulfaatee ofirratti yaadda'an. Gaafa kana waajira Daaran Nadwaa jedhamu keessatti guyyaa kamisaa baatii Safar guyyaa 27ffaa irratti bara 14ffaa nabiyyummaa ergamaa Rabbii bara kana keessaa walgahii taasisan. Walgahiin kun rakkoolee akkas isaan sodaachise kanarraa kana ofirraa buqqisuudhaan nageenya qubsiisanii da'waa dagoogoodha. Egaan namni da'waa kana maddisiise Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ammallee hin godaanne Makka keessa jiru yoom ba'a laata ganama moo galgala ba'a laata jedhanii sodaachuutti turan. Kanarraa ka'uutiin namoonni baay'ee bebbeekamoo Qurayshootaa ta'an waajira kanatti walitti qabamanii Ibliis jaarsa warra baddaa fakkaatee dhufee jara ayyamsiifatee walgahii irratti hirmaate. Gaafa kana mata duree walgahii baname Nabi Muhammadiin maal goonaa kan jedhu ture. Deebiisaa Abul Aswad namni jedhamu namicha kana Nabi Muhammadiin kana biyya kana keessa ariineeti haalatti jireenya keenyaa sirreeffannee jiraannaa iddoo barbaade dhaquu dhimman godhannu jedhee yaada jalqabaa fala jalqabaa dhiheesse. Ibliis sheekii warra Najdii fakkaatee kan dhufe kun jaarsa warra Najdii fakkaatee kan dhufe kun akkas jedha. Isini akka dubbiin Nabi Muhammad namatti mi'aawu beektu qalbii namaa akka inni hawatu beektu gaafa sin asii ariitan naqee araba keessaa gosuma arabaa tokkotti maxxaneeti jara sana of duukaa hiriirsee dhufee isiniin bakka isin buqqisa jara sana of gargaarsisee isin qabata isin irra jetaa kuni waan sirrii natti hin fakkaatu kan biraa yaalaa jedhaan. Namni lammaffaa yaada kenne Abul Bukhtariyyi jedhama. Mana keessatti hiinee ulaatti cufna hammanni achitti du'utti akkuma wallistoota kana dura waan yaada isaanii yaada mirgaa wallisaa turan akkas goonee ajjeesaa turretti mana keessatti hiineeti haduuchitti jedhaniin. Isa kanas Iblistichi sheeka baddaa fakkaatee dhufe kun ammas akkana jedhe yoo bakka mana keessatti hiitan warri isa hordofan gaafa dhagahan yaa'anii dhufanii isinitti nam'aniiti bakka isin hiitanii baasanii fudhatu achi booda humna godhatanii isinitti garagalu. Jarri abbaa ofii fi ilmaan ofii caalaa isa jaalatu yaada addaa yaada kan biraa fidaa jedhaan. Sadaffaa irratti Abu Jahal jal'ataan ani yaada addaan qaba yaada kana ammallee waan isin argattan natti hin fakkaatu jedhee jalqaba. Yaadisaa maal jedha? Zarii Arabaa gosoota Arabaa hunda keessaa dargaggeessa ciccimaa tokko fuunee seefii cimaa itti kennine tokko isaaniitti jarri hundinuu al tokkicha akka nama tokkootti al tokkicha isa rukutanii ajjeesu. Gaafa isa ajjeesan dhiigni Nabi Muhammad zarii hunda keessa gala gumaan nama hunda gosa Arabaa hunda keessa gala. Ittiin loluu waan hin dandeenyeef Banii Haashim Banu Abdi Manaaf jechuudha loluu waan hin dandeenyeefi sana booda gumaa qofa fudhatu ajjeesanii kafalachuu lolanii kafalachuu waan hin dandeenyeef Araboota hundaan loluu inni isaan utuun jaallatiin qarshii fudhachuu yookiin ammoo gumaa fudhachuutti deebi'u waan ta'eef isa kanaa kaniina bira jiru jedhaan.
iblistichi eeyyee jecha namichi kun jedhe yaadi kan isa kanaati yaada kan biraa hinnatti mul'atu jedhaan. kanaan warri achi teessee daaran nadwaatti waliigaltee godhan yaada isaanii kanaan goolabanii adda faffaca'an. Qureeshonni yeroo kana godhan kana haala duraan irra turan ani sochii duraan turan hin jijjiirre girrigirri yookiin sochiileen ho'aan hin jiru akkuma duraanii waan akka duraatti jiru fakkaata gaafa mala kana baasanii itti fufan wanti mul'atu hin jiru akkuma guyyaa aadaa barsiifatanitti deemu. Kana gaa Qureeshonni yeroo bifa kanaan mala baasanii deeman kana kan isaan malatti baasaa jiran Khaaliqa guddate ergaa isaa bakkaan gahuudhaaf nabiyyi isaa ergatetti mala baasaa jiru. Egaan Rabbiin ammoo yaada isaanii hongeetti yookiin kasaaraatti hambise. Jibriil bu'ee alayhi salaam Nabi Muhammaditti alayhi salaatu wassalaam dhufee waan jirutti hime Qureeshonni akkasitti qophooftetti godaan hijiraa bahii jedheeni yeroo isaan keessa bahanis itti hime. Tooftaa jiru keessa bakka duraan ciiftee bultu akka ciiftee hin bullee jedhee Jibriil Nabi Muhammaditti hime alayhi salaatu wassalaam. Ergamaan Rabbii waaree booda gaafa lafti aduun baay'ee gubee namni manatti deddeebi'u gara mana Abii Bakrii deeman. Yeroo waa'ee hijiraa deemuu akka qaban Abaa Bakritti kutanii himan. Abuu Bakris gaala lama kan duraan qopheessee lafaa qabu jira ture jara kana qopheesse. Abdallah ibn Urayqit Laysi nama jedhamutti isa kireeffatee gaafa kana Abdallaan kun amantii Qureeshii hordofa ture shirkii irra jira jechuudha. Isatti kennee halkan akka inni karaa qajeelchee fuudhee deemu namichi kun Abdallah ibn Urayqit namni jedhamu kun nama karaa beekudha. Isa kana karaadhaaf kireeffate. Gaafa guyyaa sadii booda akka inni gaara Sawritti gaala kana fidee fi achitti dhufu itti hime Abuu Bakrii jechuudha namicha kanatti. Akka Abdallah ibn Urayqit karaa isaan qajeelchu akkasumas gaala kana achitti fidee fi dhufu kana waliigaltee godhan. San booda Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam isaanis akkuma aadaa isaanii duraanii waan duraan hojjetan akkuma barsiifatanitti hojjetaa turan. Waan tokko sochii addaa hin agarsiisne. Aadaan ergamaa Rabbii alayhi salaatu wassalaam galgala rafanii ishaa salaatanii ka'anii rafanii achi booda walakkaa halkanii gara xumuraarra ni ka'anii masjida deemu masjida haramaa deemu tahajjudaa salaatu. Egaan ofii bakka kee hin ciisin jechuun itti himamee jira. San booda Aliyyiitiin radiyallahu anhu bakka firaasha ofirra ciibsanii waan tokko si tuquu hin danda'u rakkoon sirran ga'u abshir jedhanii turan. Gaafa namni hundumtuu rafee halkan callisu tasgabbaa'ee callisu warri waliigaltee mala baasanii dhoksaadhaan ergamaa Rabbii ajjeesuu barbaadan sun gara mana ergamaa Rabbii halkaniin dhufan. Aliyyiin kan inni firaashii isaaniirra ciisu kana arganii haguuggatanii wayyaa ergamaa Rabbii uffatee ciisa turenni. Nabi Muhammadiin se'aniitu jarri yeroo inni masjida dhaquuf gadi ba'utti ceenee rukunna jedhanii eegaa turan. Achumaan booda wakaan haadha jawaaba makrihim gochaan kun gatii isaan mala baasan sanaaf Rabbiin deebii isaanii kenne akkas jedheen a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim wa idh yamkuru bika alladhina kafaruu liyuthbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين جديني yaadadhu isa gaafa jarri hamaa sitti yaadanii manatti si hidhus barbaadanii si ajjeesus barbaadanii biyyaa si ari'us barbaadanii mala sitti malanii Rabbiin immoo isaanitti mala baase tooftaani galata mala isaanii deebiseefi Rabbitu irra caalaa nama galata namaa deebisuuti hamaa nama hojjete hamaa isaa deebisaafi jedhu. Egaan Aliyyiin achirra ciise san booda isaan lafatti eeguu jalqaban egaa warri dargaggoonni filatamanii ergamaa Rabbii ajjeesuuf dhufan kun. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam ni bahe mana isaarraa osuma jarri akkasitti itti marsanii jiranu biyyee baxaarraa ammaaree mataa jaraatti naqee
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون جتشو اتقرأ يا رب تاسفني جل ربين فولدر ساني شوفا دقدوب ساني شوفا إسانتي هقوقني هن أرجن آية جدو اتقرأ ربين إجا جركنا قبي رسول ربي قرمنا أبي بكر ديم شباكا من أبي بكر رامبهاني غارة سور بكا جدامو ديمني أتو فجرين مبهن لكن يتشيكا كبان فجيني غارة سور من أبي بكر را مايلي شنفقاتا توري كالتي يمنيتي كالتي انسا كالتي يمنيتي كالتي مدينة متي جتشو غافا دقاني غارة كان كيس سجهن أبو بكر جل قبا سيني غارة إدو هلقا غارة سور الرجل جتشو هلقا غارة سور جدامو كيس سجرو أبو بكر جل قبا سيني ilaale maaliif yoo tarii wanti rakkoon achi keessa jiraate utuu ergamaan rabbiin tuqamin ani fiidata ta'uun qaba jedhee jecha dhaqee qulqulfattashee yookiin ilaalee barabbaree ilaalee qaawwalii jiran cufee kaan uffata isaa babbaqaskee ittiin cufee boolli tokko yookiin lama hafnaan miila isaatiin cufee jedhama ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam seenanii Abuu Bakriitti hirkatanii rafan miila Abuu Bakrii bofte ciniine haa ta'u malee bofaan ciniinameetuma ergamaa rabbii sochoosuu hin barbaanne Abuu Bakr radiyallahu anhu ni obsee otoo ni obsuu imimmaan isaa dhangala'ee maddii ergamaa rabbii irratti cobnaan ergamaan rabbii hirribaa ka'ani maal taate jennaan nan ciniinamee jedheen gorora isaaniitti tufanii rabbiin isa fayyise egaan haala kanaan gaara Thawri keessa guyyaa 3 bulan yookiin halkan 3 bulan Abdullah ibn Abi Bakr dhufee jara bira bula dargaggeessa baay'ee gamna namaa ture Abdullah ibn Abi Bakr kun jara bira barii jala baheeti dhaqee akka nama makkaan bulee fakkaata galgala ammoo deebi'ee dhufee oduu Qurayshootarraa dhagee oduu achi dhagee gaafa lafti dukkanaa dhufeetu jaratti himee jara wajjin bula namni Aamir ibn Fuhayraa jedhamu attaqama Abi Bakri kan ture yookiin garba Abi Bakri kan ture duraan gaala manoo re'ee tiksa ture innis gaafa halkan dukkanaa'u re'ee ooffatee dhufeeti jara ufidee jara bira bula jarri aannan isaanii dhugaa bulu ganama golgola keessa karaa Abdullah ibn Abi Bakri deemerra hoolaa isaa uffatee deema halkan deebisee fidee dhufa Qurayshoonni ergamaan rabbi warri dargaggootaa sun jechuudha gaa jalqaba warri ergamaa rabbi ajjeesuudha kan dargaggoonni sun ergamaan rabbi ganaa ribarraa ka'ee masjida deemuuf yeroo inni ka'u ajjeesna jedhanii achuma taa'anii eegaa turan gaafa lafti bari'u Aliyyi wayaa ergamaa rabbiirraa firaashii ergamaa rabbiirraa ka'e inni jarri yaadaaraan harkatti kufe meera nabi Muhammad jedhanii gaafannaan hin beeku waan jedheeniin reebanii harkisanii Ka'abaa geessanii hidhan yeroo murtaa'eef haa ta'u malee faayidaan ala ta'e san booda gara mana Abi Bakrii deemanii intala Abi Bakri Asmaa'a gaafatan hin beekuu jetteen Abu Jahal Asmaa'an kabale kuffise faaya gurra sirraa kute achi booda namoota deemanii Abu Bakrii fi ergamaa rabbii qabanii fidan barbaadanii nama kanaaf badhaasa qopheessanii namni jara lamaan qabee fide gaala 200 argata jedhanii kana wareegan warri barbaadu egaan badhaasa kana argachuuf namni hunduu baay'ee fiigaa ture isaan jara kana lamaan ajjeeseef innaan gaala 200 argata waan ta'eef jechuudha otuu barbaadanii gaara Thawr holqa jiru sana keessa dhaqanii achi gahan osuma mataa isaanii gadi qabanii ilaalaniiru ta'e hamma argan tokko ta'e gaafa kana Abu Bakri baay'ee gaddee otuu gadi jedhanii nu ilaalanii nu argu jedhee ergamaa rabbiitti dubbate nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam maali yaa Abaa Bakri maali yaadda nama lamaaf koo rabbiin sadeessaa isaaniiti hin gaddin hin yaadda'in rabbiin nu waliin jiraa jedhan egaan jarrin deebi'anii gara Madiinaatti qajeelan jechuudha halkan اثنين يعني ويتاتا ربيع الأول كيس برة كفا هجرة جتشود ريفوغا برة كفا ساجل كبوساتي
hijraatti Abdallaa ibn Urayqit jedhamu kun gaala sana lamaan gaara Thawritti fidee fi dhufe akkuma duraan beellama walii qaban irratti. رسول ربي عليه الصلاة والسلام أبي بكر جري لمانو يعني عامر بن فهيرة جركن والفرأتني أجلا أبو بكر في إرجما ربي أكسمس عامر بن فهيرة عبد الله نسدوك أجرا جركن والفرأتني أجلا نينجتشون نمتشني كرا إسان أجلشو فرأتي غرا يمني تك أجله هما كالتي كرا أركاغتو فجتشون أتشم فقاتوت eega fagaate booda immoo kallattii galaana diimaa cinaasaarra jechuudha moggaa galaana diimaarra fudhatee qajeele achi booda gara kaabaatti deeme karaa sana namni baay'een deemu kallattii kaabaatti deeme jalqaba gara yaman xiyyoo moggaa galaana diimaar achi kallattii kaabaatti deebi'an karaan kuni karaa nama harkaa gatuudhaaf kallattumaan gara madiinaatti deemu waan ta'eef barbaachaaf jarri immoo karaa harkaa gatan deemsa isaanii halkan gaafa sanaa fi guyyaa hanga walakkaatti deeman gaafa karaan qullaa ta'u yaani aduun gaafa jabaatu namni karaarraan deemu waan ta'eef ergamaan rabbii dhagaa tokko jalatti boqotan. Abu Bakri deemee waan naannoo sana jiru ilaale ammas namichi hoolaa tiksu tokko argeeti Abu Bakr aannan achirraa ilmee fide gaafa ergamaan rabbii riba dammaqan isaan obaase yaani nyaata isaanii galaayyuu waan fudhatanii fakkaatu kanattiin aannan sana dhuganii achii booda deemsa isaanii itti fufan. Guyyaa lammaffaa deemanii dhaqanii mana Ummi Macbad jedhamtu ga'an. Manni Ummi Macbad Mushallal bakka jedhamutti argama. Kun fageenya kiiloomeetira 130 Makkarraa fagaata. Meerra abbaan waan nyaatamu qabdaa jedhanii gaafannaan wanti nyaatamu nu biraan jiru jettee dhiifama gaafatte. Re'een bakki isiin oltu asirraa fagoodha tokki jettee gaafa itti himte. Re'een tokko kan baay'ee humna dadhabdee manatti hafteetu jirti re'ee duukaa deemuu dadhabdee. Isheen ammoo ofiifuu humna dhabdee caamsaanitti hammaatee yookiin dadhabduu taateeti kan biraa hafte. Isheedhuma kana ergamaan rabbii hayyama gaafatan isii kanan ilmannaa nu hayyamii jedhanii ni hayyamteefi gaafa isaan ilman aannan baay'ee baate re'ettiin kun aannan baay'ee siin baate kana qodaa guddaatti ilmanii nama wasaanii wajjin jirus obaasanii Ummi Macbadiinis obaasanii hundumtuu gaafa quufee ka'u ammas deebi'anii re'etti ilmanii qodaatti guutanii biratti dhiisanii deeman. Abbaan manaa Ummi Macbad yookiin Abu Macbad gaafa dhufu aannanicha argee waa'ee aannanichaas waa'ee jaraas gaafate yeroo kana Ummi Macbad waa'ee ergamaa rabbii gubbaadhaa hanga miilaatti miila hanga gubbaatti tokko tokkoon wasfi isaanii yookiin maalummaa isaanii ibsiteef. Abu Macbad inni kun isa Qurayshiin barbaadaa jirtudha. Ani isaaf saahiba ta'uu hawween jira nan godha sammoo utuun karaa argadhee isaanin saahibataa nan godhaa jedhaan yaani saahiban ta'aa jedheen. Gaafa guyyaa sadaffaa Qurayshoonni sagalee ta'e tokko dhagahan. Sagaleen kun gajjallaa Makkaatii dubbataa gara gubbaa Makkaatti ol baha gararraatti jechuudha. Gara gubbaatti ol baha maal jedhaani rabbiin gatii kaffalu rabbiin nama uume nama lama kan mana Ummi Macbad qubatan khayriidhaan achi qubatanii khayriidhaan achi ka'anii deeman namni Muhammadii fi saahiba ta'e milkaahee jira jedheetu wallee dheeraa itti fufe bakka kanatti jechuudha. Egaan iddoo isaan gahan itti himee jechuudha inni kun maal akka ta'e hin beekamu. Sagalee dhuma dhagahu nama kana qaama isaan arganii jarri. Sana booda gaafa dhaqanii isaan bakka Qudeed jedhamu gahan Suraaqata ibn Maalik ibn Ju'shum jedhamu isaan farda fudhate. Maaliif innis gaala 200 kana isaan ajjeesee fidee gaala 200 fudhachuu waan barbaadeef jechuudha. Gaafa dhaqee
Abu Bakriif ergamaa rabbiitti dhihaatu fardi isaa mucucaattee irraa kufe. Achi booda hixaa laallate yaani milkii ilaalee jara kana qaqqabeen miidhamoo hin miidhu laata waan jedhamu ilaale. Isanni jibbutu ba'eef waan tokko gochuu hin dandeessu kan jedhu jechuudha. Hixaa laalanii deemuu jechuun egaan kun aadaa warra duraati. San booda yaada hixaa laallannaan isaa baase sana faallessee itti fufe ammas jara faana fiige itti dhiyaate hamma waan ergamaan rabbii qara'aa deeman hanga dhaga'u tokkotti dhiyaate. Ergamaan rabbii hin millatanii of duuba aadaa isaaniirraa. Abubakr immoo millannaa baay'isa. Yeroo kana fardii Suraaqata ibnu Maalik kuni harki isaa lafa keessa gadi seene. Miilli isaanii fuulduraa jechuudha. Amma dhufee jilba ga'u. Lafti cirracha yaani lafti dhagaadha. Walaakin gadi fudhatte lafti jechuudha. Gaafa harkisii gadi seenu ka'i jedhee oofee ni kaate. Yeroo isiin harka achi keessaa ol fuutu owwaara aara fakkaatu fudhatee ba'e harkisii lafa keessaa. Owwaara aara fakkaatu achi keessaa fudhatee ba'e yookiin samaa'itti ol ka'ee aarri akkasii. Asirraa ammas deebi'ee hixaa laallate. Hixaan isaa ammas isa faallaa isaa bahe. Yaani jara kana waa gochuu akka hin dandeenye itti agarsiise jechuudha. Keessi isaa sodaan itti namme Suraaqaa kanatti. Ergamaan rabbii ganaa injifata jechuun keessa isaa seene nadhiisaa jedhee itti lallabe. Waasiniin godhuu yaani waasiniin godhuu nadhiisaa jedhee itti lallabe. Dhaabbatanii fi itti dhufe. Ergamaa rabbii itti hime waan Qurayshoonni murteessite. Waan isiin barbaaddus waan namoonni barbaadus itti hime. Galaa koo fudhaa jennaaniif galaa irratti didanii akka inni dhaqee argeera jedhee akka inni himne gaafatanii. Yaani nama argitu kana akka nuti karaa kanarra hin jirre itti himi yaada jedhu jechuudha. Nun himinii jechaadha gabaabaadhumatti. Nun himinii jechuu qofarra barbaadan. Abu Suraaqaan akka xalayaan nageenyaa barreeffamuuf yaani xalayaa shanyii yookiin ammoo xalayaan nagaa akka isaaf barreeffamu gaafate. Aamir ibn Fuhayraa xalayaa isaaf barreesse. Suraaqaan deebi'e nama karaa irratti argeen gara kana ilaaleen dhufee dhiisaa gara kanan deeminaati gara kana waan jiru isiniif ilaaleeraa jedhaan. Egaan haala kanaan itti fufanii karaa osoo deemaa jiranuu Bureedata ibn Husayb al-Aslamii namni jedhamu nama 70 wajjiniin karaatti ergamaa rabbiitti dhufan. Muslim ergamaan rabbiis daawaatti godhee jarris muslima ta'anii isaa wajjiniin salaata ishaa jama'aa salaatan. Jarri kun kan isaan itti dhufan Baxn Riim bakka jedhamtudha. Waadi Zubeer ibn al-Awaam jedhama. Jama'aa muslimootaa kan Shaamirraa deebi'aa jiranii wajjin ture. Ammas jechuudha bakka inni kun kan biraa bakka Baxn Riim yookiin immoo laga Riim jedhamtutti itti dhufani. Gaafa kana Zubeer ibn al-Awaam afwan bakka Baxn Riim jedhamu kanatti kan dhufe Zubeer ibn al-Awaam ture. Jamaa muslimootaa fudhatee achi deebi'aa jira ture. Jarri kun naggaadota Shaamirraa deebi'aaran. Zubeer wayaa adii jaraa kennee jaratti uffise Abu Bakrii fi ergamaa rabbiitti jechuudha. Gaafa yawmal isniin yookiin wiixata gaafa guyyaa 8ffaa ji'a Rabi'ul Awwal bara 14ffaa nabiyyummaarraa hijraa bara 1ffaatti ergamaan rabbii bakka Qubaa'a jedhamu qubate. Warri Madiinaa eega ergamaan rabbii Makkarraa bahaniiru jechuu dhagahanii kaasanii ganamaan diidatti bahaniiti karaa eegu turan ho'i jabaatii hamma manatti ol deebi'anitti. Osuma akkas godhanii gaaf tokko bahanii eeganii dadhabanii manatti deebinaan yeroo kana keessa namichi ta'e tokko dallaatti ol bahee namicha Yahudaa tokko dallaatti ol bahee waan ta'e ilaaluuf ture horii wayii jalaa baddatee waan ta'e ilaaluuf dallaatti gaafa ol bahu ergamaa rabbii arge. Akkasumas nama isaanii wajjiniin jiru. Fagootti kan siribiin isaan kutu yookiin yaani calcal jedhanu jechuudha.
yahudichi kun of qabachuu hin dandeenye sagalee isaa ol kaasee yaa warra arabaa kun qooda keessan isin eegaa turtanidha kottaa jedhee waame. yeroo kana jarris meeshaa isaaniitti fiiganii dididiidhaan baay'ee gammadanii takbiiraa jecha bahan ergamaa rabbii simachuuf harraa bakka jedhamtutti bahan. achi booda gaafa jarritti naman kallattii mirgaa fudhatee gore rasuuli rabbii banii Amr ibn Auf bakka jedhamu bakka Qubaa jedhamu wajjiniin qubate. Qubaa qubannaan callisee taa'e ergamaan rabbii. namoonni gaafa dhufan warri ergamaa rabbii argen beeyne Abu Bakri dubbisu ture. Abu Bakri kana ergamaa rabbii si'ani. maaliif Abu Bakri arrii baaseera. achi booda akka tasaa aduun ergamaa rabbiitti bahee isaan tuqnaan wayaasaa fuudhee irra qabe Abu Bakri. namni eenyu akka ergamaa rabbii ta'ee barani. ergamaan rabbiis Qubaa bakka jedhamu ala Kulthum ibn Hadmi bakka jedhamu qubatan yookiin immoo Sa'id ibn Khaythama jedhama jedhu bakki isaan qubatan sun mana warra kanaa jechuudha. jara kana keessaa bakka tokko. bakka kana rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam guyyaa 4 turanii masjida Qubaa ijaaranii achi keessatti salaatan. gaafa guyyaan 5ffaa ga'u sun guyyaa Jum'aati rabbiin isaan ajajee jennaani Abu Bakrin uddeellatanii gara Bani Najjaar deeman. warri Bani Najjaar ammoo seefii isaanii fannifatanii dhufanii wal fudhataniiti gara Madiinaa qajeelan. otuu jarri deemaa jiranuu Jum'aan warra Banii Saalim ibn Auf jedhamu keessa gaafa jarri gahan isaanitti ga'e achitti Jum'aa isaaniin salaatee jedha laga achi jiru keessatti. gaafa sana baay'inni isaanii nama 100 ta'u Jum'aattiin salaatee jedha abbaan seenaa kana. achi booda kallattii Madiinaatti qajeelan. namni baay'een isaan simachuuf bahe. manni karaan subhaanallah Allahu akbar jechuudhaan rabbiin qulqulleessuudhaan karaan baay'ee yani girgirraa'e. ijoollonni daa'imman wallee jalqabani. طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي جدني هنگا طمرات واللي كانت فن غوبني نرتبه كار وداعي ترى يعني كلتي وداعي رانو به ربي فغلت قالچ نرتدي رقمته اما نمني ربين كداتو جرتو كي اما وانغر ربي تني وامتي جچو كداتني يعني كان جدني وليسن عفوا وليسن ergamaan rabbii ganda ansaaraa tokkorra hin darbu. gandi ansaaraa hundumtuu luugama gaala isaanii qabanii nu bira qubadhu nuti nama baay'eedha meeshaas qabna sirraa ittis naarorroo dhufu jedhanii kadhatan malee hafne. ergamaan rabbii ammoo gaalattii hin qabinaa gadhiisaa isiin ajajamtuudha bakkuma isiin geessuu dhaqnaa jedhaaniin. gaalli gaafa dhuftee bakka masjida Madiinaa geessu ni ciiftee ergamaan rabbii irraa hin buune. ammas kaatee xiqqoo deemtee of duuba millattee dhuftee bakkuma duraanii ciiste. san booda ergamaan rabbii irraa bu'e. namootni nu bira qubadhu jedhanii itti dubbachuu jalqaban. kana gidduutti Abi Ayyub al-Ansaarii kan jedhamu meeshaa farda isaanii fuudhee mana ofii galche. rasuulli rabbiis alayhi salaatu wassalaam namni bakka meeshaan isaa gale ta'uu qabaa jedhe. luugama fardas gaala isaanii ammoo As'ad ibn Zuraaraa nama jedhamutu fuudhee manatti galee isa bira ture. egaan ansaaronni soorayyiin ansaarota keessummeessaa ergamaa rabbii fi sahaabota isaanii jalqabanii maaddiin gurguddaan 3 yookiin 4 yoo dhufee bakka isaan jiran kana jiraate malee hin hafne hamma isaan achi turanii jedha. haala kanaan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam makkarraa gara Madiinaatti godaananii jechuudha. egaan darsiittaan hanga walitti deebinutti haadaa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.